Biyyi keenya Itoophiyaan tibbana hojii dippiloomaasii gurguddaa ta'an biyya keessaa fi biyya alaatti hojjechuudhaan milkiin gaariin galmaa'ee jira. Inni jalqabaa Ministeerri Muummee Maaleeshiyaa Daato Seerii Anwaar bin Ibraahim tibbana Itoophiyaa daawwachuu isaaniiti. Isaan Itoophiyaa fi Itoophiyaanota sirriitti bareechanii beeku. Kanaanis hariiroo Itoophiyaa wajjin qaban sirriitti cimsuuti barbaadu. Maaleeshiyaan biyya kibbabaa Eeshiyaatti argamtu taate lammiilee miiliyoona 34 ol kan qabdu addunyaarraa biyya baay'ina ummataatiin sadarkaa 42 irratti argamtudha. Hariiroon Itoophiyaa fi Maaleeshiyaas kan eegale daldala irratti xiyyeeffannoo isaa godhateeti. Barri 2003 akka lakkoofsa Awurooppaatti ammoo jalqabbii hariiroo dippiloomaasii biyyoota kana lamaaniiti. Ministeerri Muummee Maaleeshiyaa Anwaar bin Ibraahim daawwannaan tibbana Itoophiyaatti taasisanis kanuma bu'uura godhachuudhaan caalmaattis hariiroo kana cimsuu irratti kan xiyyeeffate ture. Keessummaan guddaan tibbana magaalaa Finfinnee sirriitti daawwatan kun Itoophiyaan durii kaastee biyya gara laafetti haqaa fi wal danda'uun keessatti kan dagaagedha. Kanaanis sirriitti beekamtii jechuudhaan hubannoo waa'ee biyyattii irratti qaban sirriitti himani. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed daawwannaa kana dura Maaleeshiyaatti taasisaniin hariiroon obbolummaa biyyoota lamaanii cimuu danda'eera. Isaanis kanuma dhugoomsuudhaaf teessoo dippiloomaatota addunyaa kan taate Itoophiyaa magaalaa Finfinnee daawwachuu isaaniitti hedduu gammaduu ibsani. Addatti ammoo Itoophiyaan biyya guddoo ta'uu ishee kan ittiin beekan Nabiyyuu Muhammad hordoftoota isaaniirra ari'atamni yeroo qaqqabetti gara Itoophiyaatti erguun kunuunsi addaa akka godhameef ta'uu siman. Kun olmaa biyyattiin hordoftoota amantichaatiif oolte akka ta'ee fi seenaa keessatti Itoophiyaan bakka guddaa akka qabaattuuf kan ishee taasisudha jechuun simani. Turtii magaalaa Finfinneetti taasisaniinis hariiroo daldalaa obbolummaa fi hawaasummaa cimaa biyyoota lamaan gidduutti uumame daran itti fufsiisuudhaaf akka hojjetan irratti walii galani. Kun hojii dippiloomaasii guddaa Itoophiyaan biyya Maaleeshiyaa wajjiniin torban kana keessa hojjettedha. Itoophiyaan keessummaa guddaa kana booda karaa ministeera muummee ishee Dr. Abiy Ahmed waltajjii G20 irratti hirmaachuudhaaf gara Afrikaa Kibbaa Johannesburgitti malani. Yeroo baay'ee waltajjiin gurguddaan akkanaa yeroo jiraatu ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed cimina addaa agarsiisan keessaa tokko hojii dippiloomaasii adda ta'e hojjechuudha. Isaan biratti dhagaa tokkoon simbira lamaa inni jedhan sun hin hojjetu. Dhagaa tokkoon simbira hedduu haga danda'an itti darbatu. Carraa argatan hundatti hoggantoota addunyaa garagaraa waliin waa'ee biyya isaanii mari'atu. Egeree dhalootaatiif fala kaa'uudhaaf yeroo hundas ni wixxifatu. Afrikaa Kibbaa Johannesburgittis kan raawwatan kanumadha. Waltajjii tokko irratti hoggantoota biyyaa fi dhaabbilee garagaraa waliin marii bal'aas taasisani. Waltajjiin kun guyyoota lamaaf kan gaggeeffamu yoo ta'u hoggantoota biyyoota miseensa G20 ta'an hunda kan hirmaachisedha. Itoophiyaan jila ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedin durfamuun waltajjii kana irratti hirmaachuun ejjennoo dippiloomaasii fi nageenyaa Itoophiyaa fi Afrikaanonni qaban sirriitti ibsuudhaaf carraa argatteetti. Waltajjiin kun Afrikaa keessatti yeroo jalqabaatiif kan qophaa'e ta'uun isaa immoo adda taasisa. Waltajjii kana irratti biyyoota guddatanii addunyaa gara barbaadanitti naannessuu danda'anii fi biyyoonni reefu guddachaa jiran kan akka Itoophiyaas irratti hirmaataniiru. Itoophiyaanis carraa kanaan hojiilee gurguddoo biyyattii keessatti hojjetamaa jiran riiformiiwwan maakiroo ikoonoomii irratti xiyyeeffate hojii wabii nyaataatiin of dandeessisuudhaaf lammiilee ishee irratti hojjechaa jirtuu fi jijjiirama qilleensaa to'achuudhaaf hojii ashaaraa magariisaa irratti hojjechaa jirtu bal'inaan waltajjii kana irratti ibsiteetti. Itoophiyaan muuxannoo addunyaan irraa barattu hedduu akka qabdus waltajjii kanaan addatti foomsani. Itoophiyaan waltajjii kana irratti affeerraadhaan akka hirmaattuuf carraa kan argatte ta'us ejjennoo guutuu Afrikaanonni fi Itoophiyaanonni qabanis sirriitti irratti calaqqisiifteetti. Itoophiyaan biyyatti piroojektonni gurguddoon milkiin xumuramaa jiran ta'uu addunyaan dhugaa kan ba'uudha. Fedhii riiformii biyyattiin keessa jirtuun wal madaalchisuudhaaf ijaarsi piroojektootaa caalmaatti ni barbaachisa. Kanaaf immoo dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF Itoophiyaa kallattii barbaachisu hundaan deeggaruudhaaf kutannoo kan qabu ta'uusaa waltajjii kanaan cinaatti marii taasifameen mirkaneessee jira. Kanaan addatti Itoophiyaan Neezerlaand waliin dhimmoota akka investimentii fi daldalaa irratti Biraazil waliin immoo ijaarsa bu'uuraalee misoomaa fi riiformii dinagdee irratti bal'inaan waliin hojjechuudhaaf mari'atanii jiru. Dhimmoota nageenya qaxanaa eegumsa naannoo fi misoomatti fufaa mirkaneessuu irrattis barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres waliin mariin bu'a qabeessa ta'es gaggeeffameera. Gama biraatiin Itoophiyaan hariiroo baankii addunyaa waliin qabdu cimsuu fi baankichi deeggarsa Itoophiyaadhaaf taasisu kan itti fufu ta'uusaas bal'inaan irratti mari'atameera.
Itoophiyaan biyya hojii dippiloomaasiitti amantuudha. Biyyoota addunyaa kam waliin iyyuu karaa nagaa fi haqaatiin jiraachuu biyya barbaadduudha. Isa kanas yeroo garagaraatti dhugoomsaa biyya turtedha. Har'a dhaabbilee dhuunfaarraa hanga dhaabbilee gurguddoo biyyoota addunyaa garagaraatti hooggantoota biyyoota xixiqqaa Afrikaa keessa jiranirraa hanga biyyoota gurguddoo jiranitti Itoophiyaa firoomfachuu fi michoommataa isaanii taasifachuu kan barbaadan dippiloomaasiin Itoophiyaa cimaa waan ta'eef kun hunduu garuu hanga faayidaa biyyaalessaa isheetti hin buunetti akka ta'e immoo hubatamuutu irra jiraata. Kanaafis waltajjii G20 biyyootni gurguddoon addunyaa irratti hirmaatan Itoophiyaan immoo kan affeerraadhaan irratti hirmaatte kana irratti ejjennoon Afrikaa fi Itoophiyaa bal'inaan irratti calaqqisee jira. Itoophiyaanis carraa kanaan hojiilee misoomaa gurguddoo biyyattiin gaggeessaa jirtuu fi hojii dippiloomaasii biyyoota ollaa fi addunyaa wajjiniin taasifamaa jiran hundayyuu addunyaaf ifa gootee jirti. Kun dhagaa tokkoon simbira lama osoo hin taane dhagaa tokkoon simbirroota hedduudha.